السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كوجمتودا جالتمتوني هردفتوني برسيسا ورما الحمد لله يعني نجكوت نجيني كي هنجار الله هنكوجارا بك جرتن مرست نجو دعوتهم كي فيديو رن ينقدا واي تيوستري واي أبي بيجيبل بلدساني الرتو ورابرت يجودا نموني هدون نوفنجل لي بتاعان شيتس إسا أرجما كاردين شيدا يجودا أكسما مالتو تقول تمام يعني ونما الرئيس نفكر لتقولين هنجرو يجودا akkasuma immoo garee kaardii shiidhaa dhabnee jirra kaardii shiidhaa isaa argachuu dandeenya yookiin kaardii shiidhaa atummaan nuu biti rasiida si ergineeti sirraa bitannaa warri jettanillee ni jirtanii akkasuma warri keessaanillee nagaafatanii jirtanii komentii jalattillee yaada keessan hundumaa dubbisee jira jechuudha har'aan tana sirriitti maaltuun akka itti guutamu kaardiin shiidhaa eessa akka argamu waan hunda shiidhaa suuraa kaardii shiidhaa hunda isinitti agarsiisa jechuudha. sirriitti nafaana bu'aa hanga xumura viidiyoo kanatti sirriitti na hordofa. Egaa daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarawwataa tan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabiskiraayib godhachuun dirqamadha. Yeroo sabiskiraayibii gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilii itti godhaadha achi booda ool fayyadamtoota kaayyadhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dirqamadha. Egaa gamanummaan hanga barumsaa sin dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyaatti obsaan nafaana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa silaa namoonni aappii ittiin arginu hin jiru jechuudha warri hin beekne buufadha aappiidha. Aappii yeroo buufatan aappiin kun haala kanaan isinii fiddi. Yeroo haala kanaan isinii fidde eeyyama gontaniitiifi. haala kanaan banamte jechuudha. Yeroo haala kanaan isinii dhufte asirratti yuuzarneemii fi paaspoortii nama gaafatte jechuudha. Isinii galee yuuzarneemii fi paaspoortiin ishiidhaa bixxaaqachumarra jira jechuudha. Kanoo bixxaaqa akkuma asirratti bukkeetti argitan kanoo bixxaaqamarra jira malee wanni kaan imeelii keenyatti guunnamoo lakkoofsa keenyatti guunnamoo haala kamiin nuuf hin galle jettan jechuudha. Wannummaa itti guutan tokkollee hin jiru. Isinii galee wanni itti guutan bixxaaqama shirraa lakkoofsa itti guutan jechuudha. Isinii galee lakkoofsuma asirratti argamu kana lakkoofsuma bixxaaqatti irratti argamu kana isa tokko gama olii guutanii isa tokko immoo bakka paaspoortii yoo guutanii isa tokko immoo bakka yuuzarneem jiru kanatti guutan jechuudha. Isinii galee mee fakkeenyaaf ani isinii waliin haa guutu. Hayyee daawwattootaan kiyyaa lakkoofsi kaardii ishiidhaa jechuudha. Inni tokko gama olii guutama jechuudha. Isinii galee hundinuu walirraa fagaatuudha akkuma argaa jirtan jechuudha. Inni fuulduraa kun yuuzarneemidha jechuudha. Yuuzarneemichi 88 jaha afur 88 isuma kaardii ishirra jiru jechuudha. Ammallee as gaditti buutanii 9 tokko duwwaa tokko 9 8 akkuma asirratti argaa jirtan kana amma itti guutee jira jechuudha. Kun amma kaardii ishiiti jechuudha. Kaardii amma asirratti argaa jirtan kana itti guutee achi booda yeroo haala kanaan lakkoofsa gama olittis gama gadiittis lakkoofsa kaardii ishirra jiru san guutan jechuudha. Loogin gootaniituma seentan jechuudha. Isinii galee yeroo seentan jechuudha riyaa isheesmu doraala shantuun keessa jira jechuudha. Isinii galee doraala shani kan keessa jiru alaatuun lakkoofsa Itoophiyaadhaa itti guutataniituma jechuudha. Duwwaa osoo hin taane 25 irraa kan eegalu jechuudha. Akkuma asirratti amma suuraa irratti argaa jirtan kana jechuudha. Isinii galee doraala shanii fi alaala 50 jechuudha yeroo guuttattan. Isinii galuu jiraame? Amma lakkoofsa Itoophiyaadhaa jechuudha haala itti bilbiluu dandeessan duwwaa biraa dhiiftaniiti 25 irraa barreessan jechuudha. Ida'ulleen ittiin galchu 25 tokko 9 jettaniiti achi booda lakkoofsa tuuftaniituma alaatul akkuma bilbila kaan isan bilbiltan jechuudha. Isinii galee garuu yeroo asirraa bilbiltan jechuudha shabakaa isin barbaachisa jechuudha yookiin waayifaayi yookiin daata shabaka ma'aadii jechuudha. Daata ma'aadii rakkoon qabu. Isinii galee daata malee hin bilbiltu jechuudha. Isa irratti bilbiltan irratti immoo kashaafa namichi irratti bilbiltan sun jechuudha. Kashaafa qabaatus immoo jawwaal guddaa qabaatus xiqqaa qabaatus rakkoo tokko illee hin qabu jechuudha. Alaatulum waama jechuudha kun bilbila aadiidha jechuudha. Isinii galee amma immoo kan biraadha jechuudha. Bixxaaqaan ishiidhaa eessaa argamaa eessaa argasuu dandeenya jettanii yoo na gaafatan jechuudha. Bixxaaqaa ishiidhaa arabatti yoo himtan arabni hin beektu. Arabni isin hituu hin dandeessu. Lammaffaa ammallee suuqa habashaatii argachuu hin dandeessan. Isinii galee suuqa Itoophiyaati jechuudha. Bakki isin argattan bixxaaqaa ishiidhaa jechuudha. Wanirraa uummata Baangaalii eegalee uummata Paakistaanii garagaraadha. Suuqa bagartee Baangaaliin gurgurtu suuqa Paakistaaniin gurgurtu. Bixxaaqa suuraan bixxaaqa kanaa agarsiiftan
isiniif kan itti jechuudha yookaan ammoo tiwustar jettanii gaafatanillee isiniif kan itti jechuudha jarri biyya keessanii galee. Egaa akka ishiin Itoophiyaa bilbilte jechuudha maqaan Itoophiyaatu kun asirratti barraa'aadha jechuudha akkuma asirratti suuraa bittaa kanatti argaa jirtan kana jechuudha. Warri immoo hin argannu jettan jechuudha. Bittaa sawaa 20 ergitanii nurraa bitachuu dandeessan jechuudha. Isiniif fuudha jechuudha. Yaani isiniif rakkadheetuma jechuudha. Isinii galee yoo hin argannu nuuf fuudhi jettan ani baay'isee fuudhee ishismu isiniif gurguruu nan danda'a jechuudha. Bittaa sawaa na ergitanii ammoo kaarditti ani isiniif kennuu nan danda'a jechuudha. Isinii galee fuudhee jechuudha. Yaada keessan komentii jalatti barreessee ishismu barreessaati yaada keessan komentii jalatti dubbisee yoo akkaan ani isiniif fuudhu barbaadan isiniif fuudha bittaa sawaa 20 ergitanii fudhachuu dandeessan jechuudha kaardii ishiidha. Haala saniin bilbilachuu dandeessanii argatullee ni dandeessanii jechuudha. Isumaaf jecha ni rakkadha jechuudha yoo aramne wallaaltee hin argannu jettanii kaardii ishiidhaa dhabdan jechuudha. Ani yaada keessan komentii jalatti naaf barreessaadhaa dubbisee baay'isee fuudhee isiniif nan maxxansaa jechuudha. Ni galee. Lakkoofsi bilbila keenyaadhaa silaa akkuma beekamu ni beektan jechuudha. Irra caalaan keessan waan daataa narraa hidhataniif jechuudha. Shabaka waan narraa hidhataniifu. Lakkoofsi waatsaappii keenyaadhaa duwwaa 5 duwwaa 123 53 67. Lakkoofsa waatsaappii kanaatiin quunnamuu dandeessanii jechuudha. Warra akkasitti bitachuu barbaadanis bitachuu dandeessanii warri immoo suuraa ishiidhaa araba garsiiftanii yookiin araba baangaalii irraa bitachuu barbaadanis suuraan ishiidhaa kana fakkaata jechuudha. Ni galee. Warri immoo nuuf biti nuuf fuudhii sirraa bitannaa jettan baay'isee isinii fuudhuu nan danda'a yaada keessan komentii jalatti nu barreessa. Egaa daawwattoota kiyyaa isiniif gala jeetan abdii qaba. Warri isiniif hin galeen wanni isin rakkise wanni irraa hin hubatinoo jiraate komentii jalatti nu barreessaadha. Barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf viidiyoo keenya nuti baay'een argee kan raafatamu laayik sheer gootee namoota baay'ee biraan ga'uun tajaajilanaadha. Barumsa birootti nagaan walitti deebinutti waan hordoftaniif galatoomaa.